qorichi edda bara sagaltamii shaniitii takka qorichi narraa hin dhabanne guyyaatti firee 20 firee 15 yoo xinnaata firee 10 kana liqimsuu baannaan hin ciisu mana keessan bulu harki koo na cabaadha asitti biyya alaa malee hin danda'amu naan jedhanii irraanii jalaanii dhiiga kan ba'u meme kottu mastaawati fidime fuula kee laali naan jedhe alan fuula koo laalu kasala ta'eera fuulli koo hiriyaan qabu wanta nuti kooppareeshinii ta'e ati kasanii kottu naan jedhanii naqatanii deemu bar awwaala kophaa konnaqa cidha kophaa konnaqa kiraachi koo dirarree hiriyaan koo kana amma isa kana immoo jennaan harka isa kana wal caaleeraa jedhe an harki koo wal caaluu isaan beeku an ispeeshaalistiin akkasitti ilaalee harki kee wal caaleera ani akka harki kan koo gabaabbateen barre garuu mataa koo nan qabsiifadha ogaan jedhu harki koo ni guddatinaan dacha'u akkana jedhee fideen qabsiisa lamfa akkasumas akkana jedheen qabsiisa honnee nan qaba goytarii nan qaba spinal cord surgeryidha kaleen koo xaxarii qaba dhukkuba gara 19 wayin dhukkubsadha obboleettiin koo tokko maal goote mana cinaati mana sargiti wajjin hojjetta wajjina dandaat shaarbii gurraacha akkana godhattee bajja akkana fuula ishee nagarretti birri isheen hiriyaaseetti kenniteetti kenni jette Zetenyin opereeshinii ta'e ikkaatitti 12 beeta zaata hospitaala dhabee takkaa fincaan gadi taa'ee fincoofne takkaa sakaraa gad taa'ee baane makiinaa keessa yoo naan karaa deemu lafa caakkaa natti naa dhaabin jedhaan ganaan muka barbaadadha muka ol dheeraa sarra siqee achirra taa'ee tafa koo achi balleesseetan akkasitti fayyadamaa fincaan koos akkasitti fayyadamaa ture kan rakkate darga kana. Ko makan kesan eenyudha eessarraa dhuftanii Beselechi didaan jedhama godina Ilubbaa Booraa mattuu ganda gaaddisa Odaatiin dhufe Waaqayyo waaqi jiraataan maal isiniif godhe amantoota akkas baay'ataniif waaqa guddaa duratti dhuga baatii akkamii qabdu seenaa koo jijjiiramean meemmee bara 90 bara gimboota 595 amata murate qabaa hundi keessaniyyuu gimbootii 5 bara 1995 qabadhaa hundi keessan taarikiira kun waan waaqayyo lafa kanatti naa godhe dhugaasinii ba'a waan ani itti dabalu qaba waan ani irraa hambisu sin qabu kan hojjettuun ture bara 1995 dingataa kufee dugda koo miidhame bara 95 gimbootii 7 kanan finfinnee gale ariifachiisaadhaan deeme jedhame makiinaa waajjiraan ajajameen deeme Xuquran Bassaan otoo na deddeebisu waggaa 2 achumatti na sukkumanii isa booda waajjiratti galee tan naqee ofiisiin gubbaa jira mucaa tokkoon qaba mucaa tokkoon kana irratti na hambisuu hin dandeessanu ani waggaa 15 isin bira hojjedhee jedhee tan naqee itti boo'e manaajeeriin koos nama nagaa turanii achi bilbilanii waajjira faranjiitti si yaalchifnaa naan jennaanan aasaa kooti laakun ani sareen iyyuu na yaali ogummaa qabaannaan hin jedhe rakkinaan qaba waan ta'eef waajjira faranjii miti Dokteri faranjii miti ana sareen na yaalu sinumti duwwana yaalchisaati mucaa koo irratti na hambisaan jedheen isa booda alaafii kootti gaafa dawwalanii jedhanu eessattuu deemtee yaalamtu isheen duwwaan fayyitee agaltu jedhan afaan keenya tokko ta'e hangaruu bilbilaan itti naasofne an bilbilan qabu wala sana hin da'u isa booddee gaaf tokkotti isa waggaa 2 guutuu Xuquran Bassaan deddeebise paaraasitaamolii tokko tuunaan kennin gaaf tokkottan hospitaala 7 nageessan hospitaala dhuunfaa hospitaala dhuunfaa sunis sarjarii jedhamale namni waan biraanaaf intinaa jedhu hin jiru isa booda sarjarii taatanaan jedhanii ikkaatitti handiin siree qabadde itoo xabiib hospitaal ikkaatitti handiin qabadde isa booddee eed ofiisiidha kan nu hoggantu jirti naa bilbiltee akkam taatee jennaan bakka sarjarii galeerannaan lakki mucaa kee dhaqii sirreeffadhu mana kee sirreeffadha akkamitti qeeraa galtanaan jette Malna wayyare beellama fudhuu deemette sheedhe beellama fudhadheen galee ji'a 3tti deebi'een dhufe dirqamagaa dokterichi na amansiise waggaa ammarra geessu waggaa har'aan geessu riizaaltiin kee kunoota riizaaltii hundumaa baadheen deeman riizaaltiin kee kunoonni bardeen gaddaanni bara kaanii inni bara akka kana kanaafiyyuu opereeshinii ta'uu sirra jiraatan jedhe eeshi doktor mucaa koo tokkoof nana faare eeyyee hojii koo nan hojjedha akka durii eeyyee ish atoo waxxaatiidhaan naan jedhe atoo waxxaatiidha kottumee jaartotan si agarsiisan naan jedhe harka na qabee doormii jarri ciisan na deemsee na intinaayidee
isa booda gaa anis rakkadheera isheetti galee isa booddee egaa waaqa koo mucaa koos bakkeetti gatee dhufee asitti nan hambisin jedheen indagana doktarichi musliima adara yondo wajiratti na dawali reefi ko akka asitti na awwaalamne mucaan koo ollaan koo na awwaalu jedheen operation ta'e nama tokkoon qabuun finfinnee keessa operation ta'e amma guyyaa amma ikkaatitti 12tti ciisee isa booda na baasanii gaafan bahee jedhu dubbiin akka dheengadda haasa'ame sana mitila akka dheengadda haasa'ame sana engaltaa ati waxaatiidha hin fayyitaa rakkoon hin jiru waan tokkoon taatu akka durii keetti qaxxilaxxetti hojii hojjettana jedhe gaafa nachi bahu dubbii waan haaraadha jedhi jennaan gaafuma sarjarii galee gaafa guyyaa sadaffaa fuulli koo jijjiirame akka carraa doktariin nu bira jiru ture sila gaafuma sanan du'a otoo waaqayyo keessa galuu baate inni xuquraan bassaadha weekendiidhaan hojjechuu dhufee isa booda inni gaafa na laalee jedhu maal wezaroo masalechi maal taate naan jedhe akkan memmee kottu mastaawotii fidimee fuula kee ilaali naan jedhe alan fuula koo laalu kasala ta'eera fuulli koo amma dhaqee asiif achi fiigee qoricha fidee na obaasee wanni sun goomitii ta'ee ba'ee irraanii jalaanii dhiiga kan ba'u achiin nan galee waaqayyo na galatu galee ji'a meeqan ciisa ji'a ja'an sireerra ciise amma kana fincaan koo sagaraan koo sireerratti yotoon akka kana toon rakkadhu gaafa beellamaa nan deebi'ee sichi maal goona naan jedhe doktariin innumti sun innumtati waxaatiidha hin fayyitoo maan taatu naan jedhe maaltu godhama gaba ande tasertolli shaadikoo middarraq nagarellam naan jedhe egaa waaqa biraa naaf ta'u jedheen kiraanchii koo qabadhee isa booddee beeltiidhaan si ajaja naan jedhe ish beeltiin biteetti dabale kan koo dhukkubbiin sanuma fincaan taa'een fincaa'u sagaraa koo taa'ee hin ba'u dhugaadha ani mana kana deeggarsaaf waanan jedhee soba waanan itti dabaluun qabu an akkan itti mana kaatti dhufessin itti nima isa booda beeltii naa kennanii ani danda'ee fincaan koon fincaa'u danda'ee hojiin hojjedhu otoo galgalaa ganama otoo na dhiphisanii hojii nan gadhiise hojii gadhiiseen ba'e xurataan hin jiru homtuu hin jiru inni ji'oodha gadhiiseen ba'e otoon akka kana mucaa koo wajjin otoo rakkadhu wachin deema alana maaltu ta'a baalaansii koo eeguu dadhabeen otumaan kana qabadhee deemuun nan kufaa harki koo na cabaadha asitti biyya alaa malee hin danda'amu naan jedhanii indagana ammoo ammas waggaa darbee moo ammas kufee asitti na cabee baalaansii koo eeguu hin danda'u tasa bana tochoonaan kufuudhuma waqaa isa booddetoon akkasitti otoo rakkadhu maalin godha jennaan biyya alaa deeme malee gaaf tokko mootummaan hojiirra jiru waajjira otoon galaa jiru makiina irraan bu'ee ammas ispaanaal korri ankoot karaa sagaraa ba'anu kana lafeen na cabee otoon sagaraa hin bahin guyyaa 10 ciise hospitaala isa booda qorichaan bakkee na baasanii yaa obbolaa koo inna naasa'u kana waan salphaa fakkaata garuu wantan baataa ture waan salphaa miti isa booddee otoon akka kana jiru biyya alaa deeme biyya alaa jennaan dabuub afrikaa 800 shii jedhan birri kuma 800 isaan fidan nama birri 8 na gargaaru hin qabu mucaan koo baratee hojii hin qabu kanarratti qorichi edda bara 95 takkaa qorichi narraa hin dhabanne guyyaatti firee 20 firee 15 yoo xinnaata firee 10 kana liqimsuu baannaan hin ciisu mana keessan bulu feesaliin qoricha baatu bannaan mucaa kootii wajjin waliin lola toon akkana jedhu ammas hospitaalan galee ammas nuti waan sii goonuu hin qabnu dubbiin kan kennu salachayeera xuquraan bassaa deemna riifariinaa barreessan mana kaayee dhaquun dide gaafa natti ammaatu mochuma diitti deebi'e amma immoo Phaawulosiin naqedanii naa barreessan ishi jedheen Phaawulosiin nan naqe gaafa Phaawulosiin naqee jedhu birreen qabu gaala ammoo hojii gadhiiseera siniin jedheera ani waggaa 30 hojjettuu mootummaan ture otuu hojjettuutu waajjira mootummaa ta'ee xurataan qaba waan tokkoon qaba bakkeetti nan gatan garuu gatii inni ji'oo ta'ee bakkeetti nagatanii yeroo ammaa kana waan ittiin jiraadhu qabu gaala sanatti ammattis jechuudha waaqayyo garuu nama jiraachisa numan jiraadha amma gaafa harka kan konni kun na cabu amma moo Phaawulosii waan goonu hin qabnu jedhanii jeesoo ji'a 7 baadhee mattuu taa'een harki kee fayyaa hin jiru Phaawulosiin deemanii na barreessan jeesoo baadheen Phaawulosiin naqe ammachi dhaquudhaaf maal na barbaachisa birriidha mitiire birriin hin jiru deeggarsa gaafachuu mana nama gwaaddanyaa koo turte staafii kan koo akka kana jedhee stirii koo gaafan itti haasa'u maali waajjira irra deemtee maaliif deeggarsan gaafattu naan jetti jennaan maali abarruu koo akkam godheen deeggarsa gaafadha waggaa 30 nama qarqaaraa ture umurii kan koo kanaan meeshiin hojjetaa turte jedhaman baqaa waajjira guddaadha kan koo xinnoo ta'uyyuu kanaaf iyyuu maaliin godhannaan maalis bitoo mana isaa gurguree inni mana qabu mana gurguree inni makiina qabu makiina gurguree deeggarsa kadhatee yaalamaa jira deemi waajjira gaafadhu egaa nama dhuunfaa hin gaafadhu waajjira naqan jedheen waajjiraatti waraqata isheen humtina
Hiriyaan koo tokko naa barreessiste naa kennite waajjira kana waajjira naan lakka beekumsa qaba waajjira ja'an dhaqe. Waajjira ja'a dhaqee birrii 6,000 argadhe. Birrii 6,000 argadhe amma gaa yegid deemuun narra jiraata nan deeme Finfinnee gaafa Liqimse jammaree jedhu kan hiyyeessaa achumaayyuu itti dabalamti reeqaan nazarafan gaafan taarikiin birrii sanatti fudhadhe garuu waan obboleettiin tokko na goote odoon isinitti hime garuu an yoomiyyuu madaan koolleen fayyee maqaa Yesuusiitiin madaan koolleen fayyee kiraanchiilleen hangate garuu yaada sammuu koo gaafsana galee gatuu hin danda'u nama deesseera. Waajjira isa tokko dhaqeetan alaafiin hin jiranuun jedhe kanan sodaadhaa harkanni kun hundaa'umatti dhiisee akkasitti baadheen jira alaafiin hin jiranuun jedheen jennaan anni dhiiraa alaafiin hin jiranu naan jedhe kana itteen alaaltee kaatee hiriyaa kanaan dura wajjin nyaannu wajjin dhugnuudha bara akkana itteen alaaltee kaateetu shaarbiisii akkanan iseen laalle gootee akkas gootee birrii 5 kaastee hodhumeetti kenni jetteen. Birrii 5 sanatu naa kennu dhiiste naa dhuguma rakkadheen naqe mitiire yoo naqisisee kadhaan nanni waajjiran kadhachuu dhaqe malee garuu yoomiyyuu kan sammuu koo nama deessee hafeessaseen hodhume akka isheen nan laalle hodhutti kennette saseen birrii 5 kennite yoomu sammuu koo keessaa hin badu isa booda iddoo biraas hin nan galee manatti galeen boo'e manatti galee boo'een bakka mucaa kootiin nan deema jedheen yoon ka'ee istirii koo kana itti hime mucaan isin haaraa hin dubbatu hin boo'a gatii kanaatiin mataa dhukkubsatan immoo naa waa haaru nanniisee Finfinneen deeme gaafa Finfinnee deeme jedhu sireedhaan qabadhaa isayyuu yeroo nagaa warran itti deddeebi'u nama gurguddaa warra shammaachii kana laafota kana jaratu jiru jara biran boqodha gatiin siree jaraa dur birrii 20 ture amma birrii 250 birrii 250 kaffaleetan naannoo Paawul Massalamee atoobis taraadha achiin bulan ture alani dhaqee taakkamee achi deebi'ee jedhu birriin harkan jiru moobaayiliinis harkan jiru gurbaa tokko maazar silkii kaasaa naan jedha inni hospitaalaa jammaree amma lafa nan qoricha bituutti na duukaa deemaa jira la akkuma koo qoricha barbaadan see malee akka ni nagaaduun barri'an isa booda maazar silkiin dawwalamaa jira jedhe ishee jedhee gaafa nan silkii baasee jedhu silkiin mucaa kootu naa bilbilee silkii kan biraa qabeen jira hiriyaan kan koo tachi naa hojjechiisati nama beektaa biyya beektatti natti kennatte tachi birrii 25 bitame isa birrii 6,000 jalaa fudhatan isa booddee feentii nyaaddeeni qibaatuu kan jedhamu mana sana kan keessummeessitu jira bilbila isaan qabaa nama biraa nama intinaa jedhu warra kaan hin qabu bilbila jaraa malkii jaraan beekamal isa booda na sanan achi dhaabadde bakka sa'aatii tokkoof ofii wallaalee jedhaniin fayyuman taa'an Paawuloosiin filafiitiif farmaasiin tokko jira achitti ani asfaaltiitti ol ba'ee lakka asfaaltii irra taa'an isa booda isa makiinaani atoobistara jedhu gurri koo na dhagaa garuu naa dhaabinan deema yoon jedhe birriin isin harkan jiru borsaa duwwaan harka jira isa booda eenyutti isin bilbillaa mucaa keessanitti abbaa manaa keessanitti maalitti jedhan namoonni akkan abbaa manaa sin qabu mucaa sin qabu asii meemmee qibaatuu kan jedhu ijji koo laala garuu arguun dadhabe isa booda qibaatuu kan jedhutti naa bilbileenna mucaa qibaatuun sun dhufee achiin na fuudhee galee booddee jarri daganaa warruma dhugaatii dhugan kana naa gaggaafatanii qarqaranii jarris na qarqaranii guyyaa 3 beellamattiin qabu taakkameen abeetiin nannaqee abeetiin gaafa naqee jedhu birrii guyyaa 20 fiizooteraappii fudhattaa harki kee kun booddee rakkina cimaa ragaanaan jedhee waanan ittiin yaalamuun qabu dhiiseen gale dubartiin tokko maal naan jette nyaata sin danda'anaan jette nyaata miti yeroo sanatti lafa bultiiti lafa bultiin dhabe malee otoo seeni nabira lafa kanarra ciisi mana nyaataa qabdachuma abeet keessa otoo seen lafa kanarra ciisiti fiizooteraappii sana siif hojjetamu naan jette amiiniin jedhan ture shumburaa bitadhee nyaadheeras immoo amma ittan iseen qursii keemisaa keessi hin danda'anaan jette akkam godhe ta'anii immoo dhaqanii naa kennaa jedhanii ta'anii nyaatus immoo anoo rakkoon koo ciisicha birrii 250 maalan godha jarri guyyaa 4 na danda'ani waaqayyo jara eebbisu isa booddee namootuma warra kastamariitti himanii jarri birrii yartuun hasaban daawum jarri dhaabadhu jedhan dhaabadhuuti asmanaa kana dhaabadhuuti birrii kamma 50 si sassaabnaa dhaabadhu maal jedheen dhaabadhuun jedheen akka gootan godhaa bicha biyya kootiin nagaa hin dhaabadhu in jedhee isa booddee jarrachumatti coranii birrii 2,000 wayiif naa fidanii achiin biyya kootiin galee addaan biyya kootti galee immoo jedhee ammas kan kosanii sanumaa nan dhukkubsadhee
amma sakana mo jennaan harka sakana wal caaleeraa jedhe ani harki koo wal caaluu isaan beeku ani specialistiin akkasitti ilaalee harki kee wal caaleeraa honnee nan qabaa goytarii nam qabaa spinal cord surgery dha kaleen koo xaxarii qabaa dhukkuba gar 19 wayin dhukkubsadha qaba raagaasa amma kana waan an godhun qabu ani atootwaan honnee dhukkubsattu otuuti giffitii dhukkubsattu amma yoo madansa sii kenne ati madansa keessaan baatu jedhe mucaa koo dhaabe isa booda maalan godhareen jedheen amma rabbi sii kennetti mastagashaa dhuma fudhachaa taa'inaan jedhe specialistee tabaalee hunoo ngidi isa booda ani akka harki kan koo gabaabbateen barre garuu mataa koo nan qabsiifadha hoggaan jedhu harki koo ni fudhachinaan dacha'u akkana jedhee fideen qabsiisa lanfaaqqisus akkana jedheen qabsiisa isa booda maanne kaasee koon jedhe mucaa kootiin tarii dhugumaa wanti kun jedhee gaafa laalu anumaa natti mul'ataan jiru massee jedhe hin darbine amma xuquran bassaa deemi jedhe riifarii barreessanii naa kennan isa booda ani birrii hin qabu waan ani ittiin dhufu sin qabu dhiiseen manatti hin gale jennaan mucaan kan koo televiziinii utuun hin laalin gara ji'a gaheera televiziiniin sii banaa annan deemaa ba televiziiniin an banii maalin itti godha nama fayyaa qabutu iyyuu ilaala televiziinii maal itti godha jedheen inni sirbarra naa kaa'ee deema ani sirba kana otoon chaanaalii isaa jijjiiruun raajii intasinootiidhaaf obboleettii koo chuuchee tan arga jarat lamantu tajaajilaa jira isa booda bakka nama fayyuun arge wanti tokko keessa kooti ka'i naan jedhe isa booda bakka nan deema min jedheen eessa beddelleen deema birrii qabda ani birrii sin qabu birrii 800 duwwaan qaba olitti gadeetti birrii 800 duwwaan qaba ishuma kana fudhadheen deeman jedheen tiraanispoortii isaa beektaa ani hin beeku wayyaa tokkoon qamisii tokko namni ollaa yoo bultu yoo dhaqe yukkoo bijaamaa fudhatee deema qamisii tokkoonan akka nama maraatee mannaa irraa deeme achi tasaafareen dhufee gaafa dhufee jedhu jarri baay'ee na deeggaraniiru ani garuu aariin dubbadha ana kan na dubbachiisu rakkoo kooti siree sii qabna jedhan ani siree beddellee keessan beeku birrii sin qabu toon birrii mana qabaadde ani finfinnee deemeen taakkaman jedheen kunooti obboleessi koo jira isa booda maal goonare ani maalan beeka amma eeshi booda waliin mari'atanii waaqayyo jara eebbisu bara jara jireenya jara waaqayyo eebbisu anarraas duwwaarratti madraki duwwaarratti miti karan isin eebbisu mana koo taa'ee isin eebbisan ture'an ji'a tokkoon kan amma samman jirutti isin mana eebbisan amma sabooda jarri waliin mari'atanii akkanan tajaajilamu godhanii kunola godha dhuma sanarra jira dhuma sanarra gaafa raajiin asii kadhatanu wanti ta'e tokko quba koo kana nazzare gaafuma sana wanti ta'e quba koo kana nazzare amma agna kooti dafqa duwwaa ta'e nan fayya bakka fayyeera jedheen amantiidhaan nan bulee isa booddee ganamas naa kadhatanii guyyaa sadeenuu akkuma nama normaaliitti tajaajilamee waan naa godhamu naa godhanii waaqayyo bara jaraa jireenya jaraa eebbisu na taasisanii na geggeessanii nan galee dhukkuba gosa 19 dhukkubsatu turani akkasuma hospitaalota 14 beekamotti yaalamanii fala dhabanii jiru garuu dhuma irratti hospitaalli inni dhumaa gara Finfinneetti riifarii isa dhumaa barreessaaf dhukkubni isaan ittiin dhukkubsataa turan dhukkuba onnee dhukkuba giffiitii narviin kan kee du'eera dhukkuba dagadameessaa dhukkuboonni isaan himatan gara dhukkuba 19tii olidha jechuudha wanta qaban hundumaa mana yaalaatti fixanii waan qaban hundumaa qulqulleeffatanii qabeenya isaanii erga fixanii booddee fala dhabeera kara mana yaalaa amma gara mana waaqayyoon deemaa gara mana waaqayyoo deemeen achittiin hiikama jedhanii gara kana dhufan mana isaanii ta'anii kara foddaa televiziinaa utuu dinqii harki waaqayyoo mana kana keessatti hojjetu ilaalanii gara mana kanaa dhufuudhaaf murteessan gaafa dhufanii qarshiillee kiisiidhaa hin qabanu even transportii itti dhufan gargaara konkolaataa tokkotti itti guutee gara kanatti na fidee jedhu gaafa gara waldaa kiristaanaa hargamu harka waaqayyoo dhufan waan nyaatanillee waan dhuganillee hojjetoonni waldaa kana keessaa akkasuma waldaan kun gargaaruudhaan kaffaltii tokko malee gara manaa kana keessatti tajaajila isaanii argachuu itti fufan haa ta'u malee galgala kaleessaa dinqii takkaa isaan irratti ta'ee hin beeknetu mana kana keessatti isaan irratti raawwatame gadi jechuuf ol jechuu matumaa hin danda'anu ture akkasuma kiraanchii kanaan kan isaan socho'an dugda isaanii hidhaa kanaan hidhataniiti kan isaan adeeman dugda isaaniirra iddoo hedduu opereeshinii ta'anii qalamanii turan garuu guyyaa kaleessaa galgala fuulaa fuulatti nama waaqayyo dibe raadii keenya kanaa wajjin walitti ba'an yommuu wal argan
dhukkubni isaan irra jiru dhukkuba 19 ol akka ta'e ni dubbatan. Isaanis gadi jechuuf ol jechuu akka hin dandeenye erga arganii booda namni Waaqayyoo ajaja dhukkubni kun isaan gadhiisee akka deemuuf irratti labsan. Iddoo ati dhuftee na baastee yaadattee lubbuun koo siit marmitee dhugaadha laphee cufaa keessisaa oonee folike har'eet jireenyaaf oole waanan si faarsuufan qaba sababa qubsaan qaba waanan si faarsuufan qaba sababa qubsaan qaba sababa qubsaan qaba waanan si faarsuufan qaba sababa qubsaan qaba. Jaalala cubbamaa mararfatu galmi koo si'ooliif kan himame du'a lubbuu keetiin geeddarame jaalala dhiyaanneen dhuftee gara koo jaalala cubbamaa mararfatu galmi koo si'ooliif kan himame lubbu keetiin geeddarame. Sa'aatii sana kaasee dubartiin kun yookiis haati keenya kun kiraanchii isaanii gatanii hidhaa dugda ittiin hidhanii lafa buusanii gubaa'ii kana keessa asiif achi adeemaa ililleedhaan galataan gooftaa isaanii galateeffachuu eegalanii. Galata guddaa ilillee guddaa gooftaa kanaaf. Riyaa qabu weedhaan dugda kooppareeshinii ta'e ati kan sadii kottu naan jedhanii naqatanii deemu bar. Awwaala kophaa konnaka cidha kophaa konnaka kiraachii kootirarree riyaa koo kana edda bara 99 bara 99 dugda kooppareeshinii ta'e kufee sababa kanaan hojii waggaa 28 itti dadhabe harka duwwaa ba'ee amma gadi jechuun ol jechuun danda'ameera. Rabbi qaba ummaloota kooti dabdadhee gadda gaafan dhufe raajii shaanneen gaddaan arge naatti fidaan jedhe televiziiniin asiin arge gaafumasa hospitaala guyyaa 10 cimsanii Phaawulos hospitaala deemin riifarii naa barreessan gaafa manatti galu birqarshiin mana jiru mucaan koo guyyaa 10 mucaa tokkoon qaba guyyaa 10 hospitaalatti nagatee badeera maaliif waan naa godhu dhabe baratee akka namaa dippiloomaadha instaaleeshiniidhaan garuu hojii argachuu hin dandeenye bara sana hojii irra jira ijoollee yeroo badaa ibsaadhaan dhumu kanaaf mucaa koo ansin danda'a gatii hangafti sana jalaa awwaalameef otuu hin jiruu sin awwaaluu damoosni koo sigaa jedheen biddeena mucaa kootii cufe dureengii warran hojjeteef tarra hojii irra jira gaaf sana biddeena mucaa kootiin cufe anis garuu ture immoo hojii keessaan hambaye sababa fayyaa arra mucaan koo ana wajjin rakkata Inugu, intutu, inkamu, shainugu yo jade kat godhe dhaaba mucaan koo garuu sababa rakkinaatiif hospitaalatti nagatee badee guyyaa 10 sanee gaafa sanee 10 achi riifarii naa barreessanii Addis Ababa deemuun dadhabee maramee jira gara riifarii 15 wayii jira waan ittiin deemu dhabe al tokko moo maalan isin dhoks footoo kana naa kenni ela deemtu malee jennaanaan waajjira afur kanan wal kanan dura wajjin hojjetaa ture waajjira irra deemee irdaataa kadhadhu jennaa waajjira irra deemeen irdaataa kadhadhu ana nama waggaa 28 nama gargaaraa tureetu waajjira irra waraqata baatee deeme
يا جماعة كان مرة لسنن مالك جوري نمنو فابرنا بدا وبلاتين كودكو مالكوتي ماذا سنادي ماذا سرقتي وجنو جنتا وجنا دنات شاربي قراجة كنا قدتي مجا أكنا فولا شينا قرتي بريشان رياسة تكني جتي واي زتني نوبريشني تاي إكادتي كنا لما بيتا زاتا هوسبيتالا دبي تاكا فينچانغ دي تايم فينچوفني تاكا ساكراغا تايم باني مكينا كيسا يون نانكرا ديمو لفا چاكا نتنا دابين جدان غانا موكا بربادتا موكا ايرا سارا سيكي اچي رتاي تفاكو اچي بلي سيتان اكاسيتين فايدا باي فينچاكو ساكاسيتين فايدا ما توري كراكا تتركا كنا هيدا كنا راي كاميرا كنا قدين تام الان ننتام قدين تام هيدا كنا راي كير يسوس كوتا سينا لبسا واقعيو اركنا ماتسنين قتين هاليلويا غافن مناتي قال يجدو اني تاكا ادا جنبوت امست زت انا سباتي تي تاكا فيسالي اكاسيتي واي فيسالي واي باتي اكاسيتي باچو متي yoo namni booddee koo goree waan namni madaa kootti bu'u natti fakkaata. Madaan kun madaa salphaa miti, sinzirii tokkodha. Madaa salphaa miti. Waan namni isatti natti bu'u natti fakkaata. Amma gadda siigaa gedden gaafa siigaleeti nagaa kooti. Nan deema. Nan tocho'a. Amma memmee qoy suuqii sukkaara tubee jennaan sukkaara barbaadan deeme. Takkaawaa baay'ee sukkaara kiiloo tokko asirratti baadheen beekon. Sukkaara kiiloo 10 bitadheen asirratti baadhadhee gale. Dinqiidha Yesuus ilmi Waaqayyo Waaqa jiraataa kuni. Warri Yesuusin jaalatan ilillee jabaa galata jabaa iyya jabaa Yesuusii kanaaf. Armeen koo waggoota 19 kanaaf akkasitti dhukkuba hedduu nama rakkisu kanaan rakkachaa turtanii akkuma kana beeltiin mudhii keessanitti ture kiraanchiin kun kan isin ittiin sochootanii waggaa 19 guutuu kanaan sochootanii dhibee baay'ee ulfaataa keessa darbitanii Waaqayyo jaarraa karaa nama Waaqayyo baay'ee jaallatamaaf kabajamaa akkasitti isin hiikee waggoota 19 booda Waaqayyo akka ijoolleetti isin deemsisee waan hundumaa keessan haaressee har'a amantoota akkas baay'atan dura dhuga baatiif dhaabbattan Waaqayyo keessaniin maal jechuu jaallattu? Galata guddaa ulfinni guddaan isaaf ta'uun jedha. Kana jechuu koo dura garuu kana jechuu koo dura waan ulfaataa tafe waan ulfaataa waan namni baachuu hin dandeenye tafe waan anan dhugaan bayin. Maayin fincaan kan koo danda'ee taa'een fincaa'u yaa obbolaa. Fincaan ammam ta'anii fincaa'uun ammam dhaabatanii fincaa'uun meemmee naa hubadhaa. Sagaraa koo waggaa 19 takkaa taa'ee baheen beeku. Sagaraa koo har'a ganaman taa'ee bahee sa'ee dagalgala hizbiin dhugaa bahu kan koo yoomi yaa Waaqayyoon. Dinqiidha Yesuus nami jedhu faana miila isaatiin dhaabbatee Waaqayyo Waaqa jiraataa kana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sina kabaju Yesus Nora. Tumurarratti nama Waaqayyo raajiidhaan maal jechuu jaallattu daqiiqaa tokkoon sinii kenna. Isaan eebbisu bara isaanii jireenya isaanii maatii isaanii Waaqayyo isaan eebbisu kan gochaa isaanii irratti ani eda baay'ee mataan koona dhukkubaa turean isaan iddoo kana dhaabatanii ani sawwan bariirra taa'uun iyyuu dadhabe isaan garuu sa'aatii amma sana dhaabatanii nama sana amma sana keessummeessuun nama amma yaada nama amma sanaaf huccuun baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo dandeettii isaanii kenne kana irraa hin fudhatin. Dandeettii isaanii kenne kana beekumsa isaanii kenne kana ogummaa kenneef kana Waaqayyo irraa hin fudhatin. Umurii isaanii dheeressu bara isaanii eebbisu maatii isaanii eebbisu hirru afaan guutii rabbitti guutu. Warri Yesuusitti gammaddan immoo garaa keessan irraa ilillee jabaa kabaja jabaa iyya jabaa fooricha jabaa Yesuusiif kan akka Yesuusin jiru kan akka Yesuusin jiru kan akka Yesuusin jiru. Hallelujah.